نلاقيسني تكلمة نلاقيس أمة مي سجلة تكتكنا خنا أوكي تولي ديفا مكون أما سجلين ديبي إجرا ديفا مقدا سجلين ديبي إجرا أوكي galatoma tole akkuman jalqaba isinii mul'ata taafadhetti Abiy Ahmad Itoophiyaan akka bulchiinsa naannoleedhaa kan maqaa sabootaatiin moggaafamu kana balleessee bulchiinsa haaraa kan lafarratti hundaa'u mirkaneessuudhaaf tattaafachaa jiraachuu isaa kora bilisiginnaan yookaan EBRDF magaalaa hawaasaadhaatti 2018 godhatan irratti yaada kanaa fi kaartaa kana dhiyeessee turuun isaa ni yaadatama. Garuu yaada Abiy Ahmad dhiyeessan warri TPLF dura dhaabbachuudhaan yaadni Abiy Ahmad achitti milkaa'uu dhabuudhaan addaan deemanii boodarratti deemanii warra TPLF walitti bu'uudhaatu dhufe. Gannoota dabran kana Abiy Ahmad waraana Tigraay fi akkasuma waraana naannoo Amaaraatii fi waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiruuni biizii tahee ajandaa fi karoora silaa qabu san hojiitti hiikuu dadhabee amma immoo eega humnoota addaa kanneen naannolee naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaadhaa naannoo Somaalee Gambeellaa Afar maali yookaan guutumaan guututti eega balleesseen boodatti naannoleen Oromiyaadhaa naannoon Amaaraa naannoo Tigraay wanti jedhamu kuni baduu qabaa waan jiru murteessee jiraachuu gabaasni keessan miliqeen dhaqqabanii addeessaa akka fakkeenyaatti naannoon Oromiyaadhaa bakka 5tti adda baafamuudhaaf kan jiraatu ta'uutu gabaafamee jira. Naannoon Amaaraa bakka 4tti kan adda bahuudhaaf jiraatu ta'uu isa kanaatiitu gabaafamee jira. Naannoon Somaaliidhaa bakka 3tti adda bahuudhaaf kan jiraatu ta'uu isa kanaatiitu gabaafamee jira. Akka fakkeenyaatti naannoonni gara bahaa naannoonni Diree Dhawaatii fi naannoonni kuni naannoo Somaalee cinaa tokko jalatti buluudhaaf jiraatanii naannoon gara Booranaatti ce'anu sun irra hedduun isaanii naannawa Oromiyaadhaa naannawa godina Booranaa jala galuudhaaf jiraatanii waan jedhuutu jira. Akka bifuma kanaan gama Oromiyaa bakka 5tti baasan naannoo Amaaraa bakka 4 baasan Somaalee bakka 3 baasan akkanatti naannoleen biyyattiidha hundinuu kiflaa gadee akka dursanitti addaan babaatee bulchiinsa Abiyyiitiif akka mijaa'utti karoorri baafamee hojiitti hiikamuudhaaf kan jiraatu ta'uu isa kanaatiitu gabaafamaa jira. Ammas akka amma pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jedhanii kanummaan Oromiyaa keessa dhalatee Oromiyaa keessa guddate Oromiyaa bulchuun fuuldura hafuudhaaf jiraata. Namni Somaalee dhalatee naannawa Oromiyaa bakka 5 baafamte sanirraa bakka takka bulchuu akka danda'utti namni Oromiyaa dhalatee naannoo Amaaraa bakka 3tti baafamuudhaaf bakka 4 baafamuudhaaf jiraatu san bulchuu akka danda'utti isa kanaatu karoorri gaggeeffamaa jira. Kana gammaddeen akka nutti himanitti Abiy Ahmad humna addaa naannoleedhaa akkuma balleesseen kanatti seenuu filatee kan jiru ta'uu maddeen nutti himaniiti jiranii. Humna addaa naannoleedhaa duraan akka inni balleessuudhaaf tattaafatetti humna addaa naannoo Amaaraatii fi humna addaa naannoo Somaaliidhaatti balleessuudhaaf tattaafatee humni Oromiyaadhaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin lola gaggeessaadhaa jira waan ta'eef kuni booda nu aanuu qabaa eega naannoleen hundinuu hiikattee waraanni humni addaa Oromiyaadhaatis hiikachuu qaba malee amma baduu hin qabu waan jiru Abiy Ahmad dhiyeessee. Garuu warri Amaaraa osoo Oromiyaadhaa jalqaba takka jedhee hin hiikanne nuti hin hiikannuu jedhanii warri Amaaraatii fi Somaaleen waan didaniif akkuma hundi keenya waliin yaadannu warri Tigraay walii galtee Biriitooriyaadhaatti godhaniin hiikatanii turanii. Itti aanee warri Amaaraa akka hiikatu karoora san ture Amaariin didee Somaaliin hiikadha jennaan Somaaliin didee akkasitti Oromiyaan Tigraayitti aantee humni addaa isiidha akka hiikatu taasifame achirraa qabee Somaaliin hiikatte Amaarri immoo dideetu fincilee humni addaa isaanii faannootti dabalamee mootummaa hamma ammaatti waraanaa jira jechuudha. Amma Amaarri akka Amaaraatti Amaara tahanii naannoon isaanii beekamtee fi lolanii naannoo isaanii addatti akka keessatti jiraatan mootummaa ifiin barbaadan akka naannoo isaaniirratti filatan barbaadaa jiranii. Amma karoorri Abiy Ahmad naannoo Amaaraa bakka 4tti addaan baasee kiflaagarii 4 bulchiinsa 4tti addaan baasee bulchuuwwan barbaaduuf warri Amaaraa yaada kana ni fudhatan moo fudhatanii wanni jiru ammaas hedduu warreen silaa dhimmi Itoophiyaa isaan laalchisu dhugatti yaaduu itti jira. Maaliif faannoon akka faannoodhaatti
humna ka argatteen humna addaa naannichaatu mooraa mootummaadhaa cabsee dabalee deemee isaanitti dabalamee santu deemee mootummaa naannoo Amaaraa guutumaan guututti laamsheessee qabeenya biyyattiidhaa barbadeessee mootummaa federaalaatii wajjin qabsoo wal qabaaraa jira. Hamma guyyaa har'aan tanaatti mootummaan federaalaa naannoo sun tasgabbeessuu hin dandeenye gabaasa dhufaa jiru keessatti isinii gabaasuudhaaf jiraannaa. Karaan gurguddaan magaalota naannichaa walitti hidhu hundinuu cufamee jiraachuudhaan wal qabate uummanni naannichaa Bobbaagala akkuma uummata Wallaggaatti Bobbaagala wallaalanii jiraachuun isaanii gabaafamaa jira. Saniifuu amma gaafa Abiyyi Ahmad akkanatti naannoo Amaaraa bakka 4 addaan baasee Oromiyaa bakka 5 baasee Somaaliyaa bakka 3 baasee karoora haaraadhaan gabbuudhaaf jiraatu kana uummanni biyyattiidhaa moo akkuma humna addaa fudhatanitti kanaas fudhachuudhaaf jiraatanii wanti jiru wanti beekamu tokkollee hin jiru. Garuu ammoo karoorri Abiyyi Ahmad tokko lamaan sadii afuriin kan hojiitti hiikamaa jiru ta'uu isa kana maddeen nutti himanii waliingaa faana buunee qophii kana bal'inaan akkuma isaan achirraa ibsa kananiin yookaan akka maddeen keenya dabaluudhaan gabaasa nuu kananiin isin gabaafna. Ammaaf ammoo Oromiyaan bakka 5tti adda bahuudhaaf deemti. Naannoon Amaaraa bakka 4tti adda bahuudhaaf deemti. Naannoon Somaaleedhaa bakka 3tti adda bahuudhaaf deemti. Gariin isiidhaa karaan Booranaa sun Oromiyaa jala galeeti Oromiyaa jala buluudhaaf jiraata. Asiis Harargeen karaan Dirree Dhawaa kuni Somaalee jalatti kufuudhaaf jiraata. Saniifuu waan gadi hin bahan eeguudhaaf jiraanna. Gabaasni ammaaf nu dhaqqabe isa kana akkuma humna addaa naannoleedhaa diiganitti kanas diiguudhaaf deemanii wanti jiru bal'inaan gabaasni nu bira gahee isa kana. Amma gabaasa itti aanutti nu dabarsaa. Gabaasa itti aanuuni hidhattoonni faannoodha. Shawaa aanaa darraa keessa sossohaadhaa jiran uummata nagayaa saamaa jiraachuun isaanii gabaafameetii jira. Hooggantoonni mootummaadha. Dhimma kanarratti uummataaf dirmachuun hafee yaada kannuu raahillee kan ifu qusachaa jiran ta'uudhaatiitu gabaafamaa jira. Maaliif ol aantummaa faannoodhaatu naannoo kanatti deemaa jira. Mootummaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo sakatta'u qofarratti kan hundaa'ee jiru ta'uu isaatiitu dubbatamaa jira. Guutuu gabaasa kana dhaggeeffannee walitti deebina. Aan bilchaatee fi qabeenya saamanii gara biraatti fudhataa jiru jedhan jiraattonni OMN dubbise. Aanaa dharraa ganda Abbaadhoo jedhamu keessatti humnoonni kun uummata haleeluun midhaan bilchaatee ala jiru haammachuun konkolaataan fe'achuun gara Reemaa jedhamutti fudhataniiru jedhan. Gandoota akka Abbaadhoo, Qaawwaa, Godcaffee, Dambii Birjee keessaa midhaan ala jiru fe'achuu humnoota kana himan. Yeroo uummanni midhaan ala jiru sassaabachuuf bahus eeganii dhukaasatti banaa jiru jedhu. Gama biraan bulchiinsi aanichaa qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun uummata doorsisuu, meeshaa irraa hiikuu fi hidhaa waan jiruuf akka uummanni humnoota kana ofirraa hin ittifneef haala mijeessuu jedha jiraataan OMN dubbise. Humnoonni mootummaa qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun uummata haleelaa jiraachuu dubbatu. Dhimmoota nageenyaa godinichaa fi komiiwwan uummanni dhiyeessu laalchisee bulchaa godina Salaalee obbo Kaffaaloo Adaree irraa qulqulleeffachuuf OMN bilbilee argatus biiroo kottaa odeeffadhaa jechuun bilbila isaanii cufataniiru. Obbo Kaffaaloo Adareeti bulchaa godina Shawaa Kaabaa. Wabii Xilaawuun jedhamu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraan isinii bilbilaa odeeffannoowwan haala nageenya naannicha keessa jiranii tokko sin gaafachuu barbaadeetan. Biirootti nagaa bu'aa amma fiildiin jira bakka badeen jira. Gama biraan uummanni muuxannoo armaan duraa fayyadamee qindaa'uun marsaa 5 fi 6 oliif humnoota kana ofirraa deebise fayyadamuu qabaa jedhu namoonni yaada kennan biroon. Haala naannoo darraadhaatti deemaa jiru gabaasa OMN qophaa'e kanaan waliin dhaggeeffanneeti jirra. Kanaan hidhattoonni faannoodhaa maaliif lola uummanni keenya waraana bilisummaa Oromoodhaatii fi poolisii naannoo Oromiyaatii waliin ta'uudhaan yeroo hedduu naannoo kana ittisaadhaa jiraachuu isaanii isin gabaafneeti turre. Garuu hidhattoonni faannoodhaa yoo asiin deebisan asiin dhufan yoo asiin baasan asiin dhufan naannoon kun keenya naannoo Amaaraatti dabalamuu qabaa jedhanii ajendaadhaan waan deemaniif halkanii guyyaa naannoo kanatti weerara gaggeessaa jiranii tokko aadaa Oromoodha. Aadaa Oromoo balaa tokko jira isa sunitti fayyadamaniiti. Oromoon ifirraa dhabu malee fageessee akka isaan waliin deebine godhuu keessatti Oromoon karoora akkasii hoggumata akka illee hin qabu tarsiimoo akkasii takkumaatu fayyadamee hin beeku waan ta'eef isaan gaafa asiin seenuu dadhaban asiin dhufan gaafa seenuu dadhaban asiin dhufan akkuma Somaalii siistama Somaaliitti fayyadamaa jiranii. Saniifuu gama aanaa darraadhaa irra naanna'anii jiranii booda
Oromoo dadhabsiifnee kanaan aanaa kanarraa isaan ariinee qabannee akkuma aanaa kiiramu qabannetti kanaas fudhannee naannoo Amaaraatti daballaa jechaa jiranii garuu waraanni bilisummaa Oromoo naannicha sosoo fi poolisiin mootummaa naannoo Oromiyaatii fi uummanni biyyattiidhaa waliin ta'uudhaan kallattii hedduudhaan hidhattoota faanoodhaa kana kan reebaa jiran ta'uudhaatiitu gabaafamaa jira garuu bakka isaan weerarratti fudhanirraa ittisuu qofatti ooluun qoftiin dogoggora guddaa uumaa jiraachuu maaliif bakkuma arra dhufanitti si weeraranitti boruuf irraa ittiftee yoo achuma jiraatte boruus achuma si dhufan boruus iftaanis achuma si dhufan gaafa kan si cabsu isaaniitu mara waan ta'eef atiis yoo dadhabdee saylii muraasa akka isaanii uumtee naannoo Amaaraa dheexee magaalaa guddoo akka isaan asii weeraranii achii weeraru akka tokkoo fi tokko. Gaafa achi beeraa fi ijoolleen isaanii namni isaanii achi miidhame atiis asii miidhamaa jirta waan ta'eef uummanni achi bahee lolaan dura deemaa jira kunis asii bahee lolaan dura deema akkasitti waan baay'ee waan itti namni addaan bahee walirraa dhaabbataa jechuun wal kabajee amma immoo siistama amma deemaa jiru amma woboonii fi mootummaa naannoo Oromiyaatii fi uummannis waliin ta'uudhaan faannoo ittisuu dadhabuun kun irrinni kan jiru nu barsiisa Oromoon ammallee kan wal qorrifachaa jiru akka waliin ta'anii yookaan tarsiimoo ammallee akka jijjiiramin tarsiimoo gaafa minilik fayyadamaa turre hamma ammaa fayyadamaa jira. Tarsiimoon bakka kaleetti sidhawanitti boruusi deebanii sidhamuun sirra hin jiru. Bakka kaleetti sidhawanitti boru deebi'anii sidhawuu jechuun almuuminu laa yaltuqu min alhujra marrateen ijaan. Bakka kaleetti weeraramtetti aras deebitee weeraramuun qaanyidha. Seenuma keessatti hin jiru. Seenaa waraanaa keessatti hin jiru. Ani woboon seenaa barnoota akkam waraanaa hordofaa na dhibaa gaata poolisii Oromiyaa ni beeynu dhagee haadhaatti ture waan woboodhaa tana eega faannoon dhuftee amma kunoo gabaasa akka dhageenyetti yeroo 5 ol uummanni poolisii waliin ta'uudhaan woboo waliin ta'uudhaan ifirraa ittisaa jira. Ammallee achumatti deebi'anii weeraraa jiran. Tarsiimoo jijjiiruun dura hin jirure. Eegasis weeraraa jiran magaalaatti aantu Amaaraatti dheexee weeraruudhaa sirra jira. Akka namni achittis mashquula ta'u. Gaafa uummanni keenya baha Oromiyaatti googoo dhufanii yookaan achitti uummata keenya weeraran gaara leencaa Misra dhufanii gaafa maaniyyaa weeraran ijoolleen aniyyaa wal gurmeessee deemtee achii kan fakkaatee isaanii gad dabartee weerarti. Hoggaa achii beeraa ijoolleen iyyee isin maal achii gootanii akkasitti namni sirraa yaa'a. Yoo akkas hin taane tarsiimoo akkasii jijjiiruu yoo hin dandeenye horakoo guddaa. Lafa irratti si weeraran, boruuf dhufanitti si weeraran, iftaanitti si weeraran, booda dadhabdee irraaf duba deebita. Amma kurfooyinoo dhufnu yookaan hanga abalu meeshaa nuuf fidu yookaan hanga shimallis warra Amaaraa telefoonaan dubbisanii nu dhorku. Siistama akkanaa kana fayyadamuu dhiisuudhaan nurra jira. Siistamni akkanaa bakka takka illee nu hin geessu. Lafti lafa abbaa keenyaati, akaaka keenyaati, Oromiyaan nu maleedhaas nama biraa dhufee nu lolu hin qabdu. Gaafa sana as dhufanii nu weeraran warra asii isaan itti sugoonee fi warri bira tarkaanfatee naannoo isaanii dhaqee weeraru eega isaan achiraa dhufan. Siistama Wallaggatti woboon fayyadamee lafa guutuu gallakkisee fi biraa deemisan asittis fayyadamnaan Oromiyaa dhabne nuti. Dhugatti Oromiyaa dhabne kuni ta'uun irra hin jiraatu immoo. Kuni ta'uun irra hin jiraatu. Oromoon akka Oromoodhaatti kuni ta'uun irra hin jiraatu. Guyyaa har'aan tanaa viidiyoolee tokko kan argaadhaa turetti Oromoota uummata biyya Kaameroon jiruutu illeetu Oromummaa isaanii falmachaa jira. Oromoota biyya Kaameroon jiru biyya Kaameroon. Saniifuu haalli deemaa jiru nama gammachiisu siistamni kun jijjiiramuu qaba. Siistamni ammatti jiru kun jijjiiramuu qaba. Isuma kanaan jechuu barbaade amma gaa qophii itti aantuutti nu dabarsaa qophii itti aantuuni naannoo Amaaraa keessatti hooggantoonni mootummaadhaa tasgabbiin argamee nageenyi bu'ee jechaadhaa jiraatanii malee jiraattoonni naannichaa nageenyi hiika hin jirre lolli ammallee akka deemaa jiru daandileen gurguddaan hundinuu cufamanii akka jiran lolli guyyaa guyyaan akka deemaa jiru himanii jiranii himata warra mootummaadhaatii fi himata jiraattoonni achirraa himanis lachuu waliin dhageeffannee walitti deebina. Gama biraatti bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Mangashaa Fantaaw miidiyaalee naannoof akka ibsanitti labsiin uggura sochii magaalaa akka Dabra Birhaan Baahirdaariif Gondarirra kaa'amee ture haalli nageenyaa fooyya'uu hordofuudhaan
fooyyeffamee jiraa jedhan jiraattonni garuu walitti bu'iinsi humnootii mootummaa fi garee hidhate faannoo gidduutti adeemsifamaa jiru lubbuu namoota nagaa galaafachuun itti fufee jira jedhan. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Barahat keessatti hojjetaan tajaajila fayyaa tokko akka jedhanitti torban lamaan darban qofa keessatti lubbuun namoota nagaa 5 darbuu sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru. Dhukkubsattoonni gara hospitaala Dabra Biraanitti ergamanis sababaa cufamuu daandiin imaluu akka hin dandeenye dubbatan. Gama biraatiin dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF waldhabdeen bulchiisa naannoo Amaaraa, Oromiyaa fi naannolee biroo keessatti adeemsifamaa jiru sadarkaa daa'imman mana barumsaan ala ta'anii haalaan akka dabale ifa taasisee jira. UNICEF gabaasa jimaata darbe baaseen guutummaa Itoophiyaa keessatti sababa balaa adda addaatiin kan ka'e daa'immanni miliyoona 7.6 barnootaan ala akka hafan ibseera jechuudhaan Masfin Arraagee Daseerraa gabaasee jira. Gabaasa VOA afaan Oromootiin qophaa'e kana waliin dhaggeeffannee jirra. Amma naannoo Amaaraatti hooggantoonni naannichaa lolli hin jiru tasgabbiidhaa jira jechaa jiran. Jiraattonni naannichaa immoo lolaa jira. Daandileen gurguddaan magaalota qulqunnamsanuu cufamee jira. Mootummaanii fi faannoon akka malee wal waraanaa jiranii. Kanaan wal qabatee daa'imni guutuu biyyattii keessatti miliyoona 7 ta'u barnoota dhabee jiraachuu UNICEF ibsee jiraachuu gabaasa kanaan mirkaneeffannee jirra. Saniifuu lolli amma naannoo Amaaraatti deemaa jiru kuni mootummaan naannoo Amaaraa laamshootee guutumaan guututti hojjechuu dadhabdee pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa hojii dhaabee nama biraa barlamaanni filatee bakka buusu malee hamma ammaatti kunis waan akka illee godhuu hin dandeenye. Maaliif mootummaan gubbarraa qabee hamma gadiitti waan laamshoofteef humni poolisiin silaa mootummaa naannoo Amaaraa tajaajilu guutumaan guututti barbadaa'ee waan dhabameef humni addaa silaa mootummaan qabaachaa turte mooraa cabsee faannootti dabalamee waan jiruuf leenjii gahaa qaban meeshaadhaas gahaa qaban mootummaa kan naannoo Amaaraa keessa weeraraa lola achirraa fudhanii naannoo Oromiyaadhaa fidanii naannoo Oromiyaadhaattis hawaasa Oromoodhaa jeeqaa jiraachuu isaaniitu guyyaa guyyaan gabaafamaa jira. Amma hawaasa keenya hawaasa Oromoodhaa Wallaggaa waraanni bilisummaa Oromoo ganna 5 guutuu naannoo san jiraachuudhaan wal qabatee mootummaan waraana kana asitti kunuunsitanii nyaachiftanii obaaftanii jechuudhaan hawaasa naannoo sanii bobbaagala dhoorkuun barnoota dhoorkuun hojjechuu dhoorkuun hawaasa badii hamaadhaaf saaxilee hawaasni ammaan tana buseedhaaf saaxilamee busee bira kotee beelaaf saaxilamee hawaasa takkaa beelawee hin beekne beelaaf saaxilamee jiraachuun isaa gabaafameeti jira. Gabaasa kanaas fuulduratti dhufuudhaaf jiraanna. Garuu amma mootummaan Ameerikaadhaa lola Falasxiinii fi Israa'eel jidduutti deemaa jiru wal qabatee isiin mataan isiidha taargeetii hidhattoota naannoo kana sosohaa jiran warra akka Hamaas, warra akka Hezbollaadhaa, warra akka Ansaarullaa Yaman kana taargeetii kana jala galuudhaan guyyaa muraasa dura Yaman irraa xayyaarota hedduudhaa fi misaa'ila hedduu gara bahara diimaatiin kan Israa'eelitti ergamee garas deemu. Ameerikaan bahara diimaa keessa jiru meeshaa sun guutuun guututti to'achuu samii keessatti barbadeessuu danda'ee jiraachuu isaa ibseeti jira. Iraaqitti Ameerikaan mooraan isaa guddoon Iraaq jirtu ta waraanni Ameerikaadhaa akka Iraaqitti meeshaa achii qabu xayyaara nama maleeyyiidhaa fi madaafaan haleelamuun ibsameeti jira. Suuriyaa keessatti Ameerikaan Suuriyaa keessa mooraa waraanaa qaba. Raashiyaan akkasii qaba. Suuriyaan gaawwan biyya abbaa hin qabneef eegalolli 2011 irraa eegalollichitti eegalee namuu Turkiinis, Raashiyaanis, Ameerikaanis, Iiraanis namuu achi keessaa waraana qaba. Mooraan Ameerikaa achi keessattis haleelamtee jirti. Amma Ameerikaan lolli Falasxiinii fi Israa'eel jidduutti deemaa jiru kuni anuu nara xiyyeeffatee jira waan jiruun if ittisuun qabaa. If ittisuun kan maal barbaachisa? Meeshaalee waraanaa qabu guutuu sadarkaa addunyaarraa naannoo jiddugala bahaa kanatti guuraa jiraachuu isaa kanaatiitu gabaafamee jira. Lola amma Falasxiinitti deemaa jiruun namni hamma amma Falasxiin irraa du'an nama 5,000 fi namni 87 kan du'anii jiran hoggaa ta'u namni 15,273 madaawanii jiraachuun isaanii gabaafameeti jira. Namni 1,500 manneen guyyaa guyyaan Israa'eel xayyaaraan dhohitee diigaa jirtu kana keessatti badanii jiran. Manni fooqii
soddomii lamaa fooqii 28 fooqii 16 fooqii 17 waggaa gubbaadhaa akkasitti gallakkisan namni kun achi keessatti namni 1500 dhabamee jira. Namni 5,587 sirnaan du'anii awwaalcha jumlaadhaa awwaalamaniiti jiranii. Namni 15,273 madaawaniiti jiranii. Warri Israa'el akkuma gaafa duraa isin gabaasetti jechuudha dhaabbatee nama 1,400 kadu'anii. Namni 3,300 warra madaawee namni 200 hamma 250 warra qabamee harka Hamaas jiru sanirraa warra Hamaas dheengadda dubartii takkaa fi michoota kachi gallaksanii ammallee akkasitti dubartoota biraa maal warri Hamaas Masriinii fi Ordoon isinii fi Israa'el jidduu laallaa akka namoota kana gallakkiftanii maal jennaan ni didde warri Hamaasii Qatar malee maaliif Qatar gaafa dachiin nagayaatiis achitti oofisa bantee fi Khalid Mushaalii fi Ismaa'il Haniyyaan Qatar jiraatan. Akkuma warra Afgaanistaaniif oofisa bantee gaafa lolli Ameerikaa fi Xaalibaan jidduu dhoohee manguddummaa jidduu seentetti ammaas osoo lafti nagayaa warra Hamaasiif achitti oofisa bantee amma dubbiin jabaannaan Ameerikaadhaa fi Hamaas jidduu gara kaan Israa'elii fi Hamaas jidduudhatti waasxaa seentee akka nyaanni karaa Masriidhaatiin seenuufillee gootee jirti. Nyaanni immoo karaa Masriidhaatiin makiinaan 14 gurguddaan nyaata fe'u seenee fiitii jira. Saniifuu amma haalli naannoo sanitti deemaa jiru kana fakkaata. Ammoo Ameerikaan sodaa guddaa keessa galee waan jiruuf naannoo kanatti xiyyeeffannaan irratti kennamee waan jiruuf hidhattoota Ansaarullaahii fi Hamaasii fi Hizbullaan hidhattoota biraatti jiraachuudhaan banan hin beeknu garuu Ameerikaan bakkuma inni jiru mooraa isaa hundinuu haleelamaa jiraachuudhaan wal qabatee Ameerikaan sodaa hamtuu keessa waan seenee jiruuf waraana isaa garana sossoosee jiraachuu waraana sossoosaa jiru kana if ittisuudhaaf jeetiin sossoosaa jira jechuu ibseeti jira. Gabaasaan dhaggeeffannee walitti deebina. Humnoonni Israa'el garee Hamas kan Palestiiniin rukuchuuf ammas sadarkaa itti aanuuf qophaa'aa wayita jiranitti yaaddoo wallabdee ammayyuu dabalaa dhufeera. Haala kana keessa ta'e immoo United States humna qilleensaa ishee dabalataan naannichatti bobbaasuu ibsiteetti. Hoogganaan humna waraanaa United States Lloyd Austin sagantaa televiziyoona ABC qophii This Week irratti ibsa kennaniin dhiyeenya kana haleellaan rookeetii fi xiyyaara nammalee yookaan diroonii buufata loltoota keenyaa kan Iraaqii fi Sooriyaa keessatti argaman irratti raawwatamuusaa argineerra. Mirga ofirraa ittisuu keenya karaa eeggateen tarkaanfii fudhachuudhaaf duubatti hin jennu. Ministeerri haajaa alaa United States kan tibbana naannicha daawwataniiran Anthony Blinken sagantaa televiziyoona NBC isa Meet the Press jedhu irratti kan gaafataman United States naannichatti loltoota ishee guddisuun tarkaanfii ofirraa ittisuu akka ta'e cimsanii himaniiru. Addi lammaffaan yookaan sadaffaan akka guddatu arguu hin barbaannu. Humnoota keenyattis ta'ee hojjettoota keenya irratti waraanni akka banamu arguun feenu. Garuu immoo dhiibee yoo dhufe nuti qophaa'aadha. Gargaarsa namoomaan Tarkiin biyyoota namoota nagaa Paalestiiniif dhiyeenya gargaarsa namoomaa ergite keessaa tokko. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaaf daayirikteera olaantuu kan taate Siindii Maaken gaaffiif deebii televiziyoona ABC waliin taasifteen konkolaataawwan meeshaalee gargaarsa namoomaa fe'anii karaa daangaa Masrii hulaa Raafaan gara Gaazaatti darbaa jiran hedduu harkifataadha jetteetti. We were able to feed about 200,000 people last night during dinner. Galgala darbe yeroo irbaataatti namoota 200,000 nyaachisuu dandeenyeerra. Garuu kun gahaa miti. Kun akka cophaati. Namoonni beela'aa jiru. Garuu kun dhimma nageenya biyyoolessaa nama naannoo kana jiru kamiyyuuti. Jalqaba ji'a onkoloolessaarraa kaasee manni maree bakka bu'oota uummataa United States afaan yaa'ii kan hin qabne bakki Kevin McCarthy ammayyuu duwwaa jira. Mana marichaa keessatti paartii warra Riippaabilikaanii harka caalaa kan qabu hoogganaan koree dhimma alaa warra Riippaabilikaanii Mikaa'el Maakaa'ul televiziyoona ABC'tti akka dubbatanitti dhimmi giddugala bahaa qooda olaanaa waan ta'eef dirqamaa jedhaniiru. Addunyaan ibiddaan gubachaa jirti. Wanti nu hojjechaa jirru bala qabeessaa fi hunda caalaa immoo warra mormitoota keenyaa kun waan nama qaanessuudha.
Afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets filachuun ariifachiisaa ta'uu isaaf beekamtii kan kennan Mikaa'el Makaa'ol torban dhufu keessa afaan yaa'iin kan filatamu yoo ta'e yookaan adeemsa isaa akka hin beeknes dubbataniiru jala gabaasni Veeroonika Baaldiraas Iglesias sagalee Ameerikaaf qindeessite. Gabaasa VOA afaan Oromootiin qophaa'ee waliin dhaggeeffannee jirra. Gabaasa kanarratti lola Israa'elii fi Falastiin jidduutti deemaa jiru wal qabatee namoonni hedduun dhumanii jiraachuudhaan namoonni hedduun madaawanii jiraachuudhaan wal qabatee Israa'el hamma ammaatti lola gaggeessaa jirti. Garuu dhiibbaa hawaasni addunyaa Israa'el irratti oofeen nyaanni warra Gazaadhaatiif akka seenu godhamanii jiranii hamma ammaatti garuu ifaan hin seenneefi gaazni shidaala kan sila warri humnoonni ibsaa dabarsan ittiin hojjetan tokkollee nu amma dura hin seenneefi kunis dirqama seenuudhaaf jiraata. Maaliif uummata jumlaadhaan nyaata irraa muruun dhoorgaa akka ta'e Ameerikaanis dubbatee jira. Ameerikaanatti dhiibbaadhaatu gaggeeffame gara kanaanii Ameerikaan akka Israa'el waan kana hayyamtu godhee jira. Kanaan Qatar itti dubbatanii akka namoota gadi nu gallakkiftu nu godhi jedhaniini warri Falastiin nama lama gallakkisanii fi nama lama kabiraan mallee gallakkifne jedhanii Israa'el lakki jumluutti yoo nu gallakkiftan malee nama tokko tokkoon nu kannu akka liqiidhaatti hin hayyamnu jedhaniiti Israa'el diddee jirti. Lolli gaamma naannoo sanitti deemaa jiru Ameerikaan Israa'el waliin dhaabbattee meeshaan isiin fayyadamaa jirtu Gazaa gubbatti dhibbeentaa 85 meeshaa Ameerikaan Israa'eliif kennite. Waan ta'eef lola kana meeshaa Israa'eliini waraanni Israa'el gaggeessaa jira waan ta'eef Ameerikaan wajjin dhaabbattee jirti waan ta'eef isiinis lola kanarraa harka fudhachuu qabdi. Yoo hin fudhanne immoo akka isin fudhattu goonu jechuudhaan hidhattoonni akka Hamaas, hidhattoonni akka Hezbollaadhaa, hidhattoonni akka Ansaarullaa Yaman lola eegalanii jiranii gaafa deengada Ameerikaan nutti agarsiifne malee madaafaa fi xayyaara nama maleeyyii hedduu bahara diimaa gubbaan gara Israa'elitti ergitee garuu Ameerikaan bahara diimaa keessa qubatee waan jiruuf meeshaadhaas hedduu naannoo sanii qabu waan ta'eef meeshaalee sana hundaa'uu bubuusuu danda'ee jiraachuu dubbatee ture. Kun egaa Ameerikaan akka Ameerikaadhaatti waraana guddaa Suudii Arabiyaadhaan waan qabuuf bahara diimaa keessa waan qabuuf jarri kun haleellaan isaanii akka durii miti. Meeshaa dheertuu qaban meeshaa kiiloo 300 kiiloo 400 kiiloo 600 deemtu keessattuu warri Yaman faan achirraa Sanaa'arraa qabanii magaalaa Riyaad rukutu jechuun yaani madaafa kiiloomeetira 1000 deemu faa qabaachuu isaanii mala saniifuu Ameerikaan amma sodaa hamaa keessa seentee jirti. Warri Hizbullaadhaa Lubnaanitti dheengadda warri isii deeggaru imbaasii Ameerikaadhaa xiqqashumaa fi caccabsanii nama keessa jirullee hin miidhini. Suuriyaa keessatti immoo mooraan Ameerikaadhaa hedduun rukutamtee jirti. Iraaqitti biyya milishaan Iraaniin tolfamte ittiin jabduudha Iraaqii fi Yamani. Biyya lameen kanatti Iraaqitti mooraan Ameerikaadhaa rukutamee jira kan malee. Kun egaa hedduu isaan yaaddeessee nuti immoo deemnee hin barbaaddannu. Nu barbaadatanii nu rukunnaan ifirraa ittisuudhaaf nuti qophiidhaa jechuudhaan Ameerikaan meeshaa markaba gurguddaa naannoo kanatti guuree jiraachuu isaa odeeffanneetii jira. Amma gara qophii itti aantutti nu dabarsaa. Qophii itti aantuuni Wallagga keessatti hawaasni naannichaa buseedhaa fi beelaan miidhamaa jiraachuu isaatiin wal qabate hawaasni Oromoodhaa biyyoota ambaa kanatti jiraachaa jiran deeggarsa funaanuu eegaluu isaanii odeeffanneetii jira. Kanaan wal qabatee dhaabbanni ORAO jedhamuudhaan beekamu dhaabbata ORAanii beektanii Ooraan naannoo kanatti Ontaariyoo waan jiruuf ORAO jedhama. Innis deeggarsa hawaasa Wallaggaatiif guuruu kan eegalee jiru ta'uu odeeffanneetii jira. Akkasuma hawaasni Oromoo Torontoo jiraatulleen deeggarsa funaanuudhaaf karoora guddaa qabaachuu isaanii odeeffanneetii jira. Hawaasni Oromoo Kichinar Waatalluudhaa fi Kaambiriijii fi Gaalf jiraachaa jiranilleen deeggarsa hawaasa Oromoo Wallaggaatiif guuruu irratti karoora baafatanii kan sossohaa jiran ta'uu odeeffanneetii jira. Kanuma wal qabatee hawaasni Oromoodhaa biyya Awustiraaliyaa keessatti jiraachaa jiran deeggarsa funaanuu kan eegalanii jiran ta'uu odeeffanneetii jira. Gabaasa kana dhaggeeffannee walitti deebina.
Awustiraaliyaa Oromoota Wallaggaa sababa dhukkuba busaa beelaatiin dhumaa jiraniif gargaarsa walitti qabaa jiraachuu himan. Koreewwan hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa kunniin rakkoo hamaa Oromoonni Wallaggaa keessa jiraniif Oromoon biyya keessaa fala jiru hundi tokkummaan akka birmatuuf cimsanii gaafatanii jiru. Baatiiwwan muraasa darbaniif dhibee busaa fi hanqina nyaataa godinaalee Wallaggaa keessattuu aanaalee Begii, Qondaalaaf Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii keessatti uumameen lubbuun namoota hedduu darbaa jiraachuun gabaafamaa ture jira. Oromoonni biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelbarn jiraatan jiraattota Wallaggaa sababa dhibee busaaf hanqina nyaataan dhumaa jiran kanneen lubbuun baraaruuf gargaarsa walitti qabaa kan jiran ta'uu miidiyaa OMN itti himanii jiru. Koreewwan gargaarsa Oromoota biyya Awustiraaliyaa keessaa tokko kan taate Aadde Dammee Asaffaa Nagaasaa akka ibsitetti aanaalee Begiif Qondaalaa keessatti sababa dhibee busaa beelaan haati Oromoo tokko ilmaan sadii ol boolla tokkotti awwaalaa jiraachuu yaadachiisuudhaan gaddaaf gadadoo hawaasichi keessa jiru miira gaddaan akkas jechuudhaan ibsiti. Gargaarsi walitti qabamaa jiru kun Oromoota magaalaa Meelbarn dabalatee kanneen kutaalee Awustiraaliyaa garaagaraa keessa jiraatan kan hirmaachise ta'uu kan himte Aadde Dammeen dhibeen busaaf beelli hammaataan aanaalee Begii Qondaalaaf Gidaamiirra darbee aanaalee godina Wallaggaa garaagaraa keessatti mul'ataa jiraachuu ragaalee dhaabbata fayyaarraa argachuus eertee jirti. Aadde Dammeen dabaluudhaan uummata Wallaggaa gargaarsa mootummaaf dhaabbata miti mootummaa dhabee dhukkubaaf beelaan dhumaa jiru baraaruudhaaf tokkummaan Oromoo kaleessa Harargee Boorana Baaleef Wallootti ittiin waliif dirmataa turre sana har'as Wallaggaaf haa dirmannu jechuudhaan dhaamtee jirti. Koreewwan gargaarsa hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa obbo Haaruunii fi obbo Huseen Baatiis yaada wal fakkaataa kennaniin uummanni Wallaggaa waggoota 5 darbaniif muddama waraanaan dabarsuu yaadachiisuudhaan wayita dabalataan dhibee busaa fi beelli akkasumas haleellaa waraana faannoo qe'ee isaaniirraa buqqaanii dararamaa waan jiraniif Oromoon keessa afalaa waan humni keenya danda'uun Wallaggaaf haa dirmannu jechuudhaan ergaa isaanii dabarfatanii jiru. Dhaabbati ogeessota fayyaa Oromiyaas dhibee busaa fi beelli aanaalee godina Wallaggaa keessatti lubbuu namoota hedduu fixaa jiru daran hammaataa ta'uu yeroo adda addaatti ibsaa kan ture yommuu ta'u dhimmi kun birmanna hawaasa bal'aa Oromoo biyya keessaa afalaa kan barbaadu ta'uu Oromiyaa 11 isni gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gabaasa Oromiyaa 11 qophaa'ee waliin dhaggeeffannee jira. Gabaasa kanaanii egaa hawaasni Oromoodha biyya Awustiraaliyaadhaatti jiraachaa jiran deeggarsa funaanuu eegalanii jiraachuudhaan wal qabatee hawaasni Oromoodha kanneen Kichirar Waataluudhaa fi Kaambiriij akkasuma Gaalfitti jiraachaa jiran deeggarsa funaanuu eegaluu isaanii odeeffanneeti jira. Akkasuma dhaabbanni Ooraa jedhamuudhaan beekamu kan naannoo Ontaariyoo kanatti jiru deeggarsa funaanuu innis kan eegalee jiru ta'uu odeeffanneeti jira. Gaa guutuu sadarkaa addunyaadhaatti hawaasni Oromoodhaa wal malee waan hin qabneef waliif dirmachuun barbaachisaa ta'uun himameetii jira. Gabaasni kuni gabaasa Oromiyaa 11. Daawwattoota keenya gamma qophiitti aantuutti nu dabarsaa qophiitti aantuuni kanaan dura akkuma hundi keenya waliin yaadannu dhaabbanni yookaan bataskaanni tawaahidoo ortodoksii Itoophiyaadha. Keessatti rakkoon dhalachuudhaan Oromoo irratti dhiibbaa oofameen wal qabatee Oromoon bataskaana kanarraa adda bahee ifi kophatti fi hundeessee hooggantoota amantiidhaa nama 26 Oromiyaadhaa fi naannawa kibbaa keessatti ramaduraan wal qabatee bataskaanni tawaahidoo ortodoksii Itoophiyaadhaa dhimma kana diduudhaan fudhatama dhoorguu isaatiin wal qabatee ifiif nama ifi barbaadu muudee Oromiyaa keessa akka sossohan godhuu kanaan dura isinii gabaafneeti turre. Kanaan dura akka yaadaatti yaada dhiyeessinee turre maaliif bataskaanni ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaadhaa kuni namni amma inni hoogganamuun kuni abuunaan amma isin asitti agartan kuni nama lammii Tigreedhaati. Inni kaan inni jabaan sila amma achi keessa ni sossoha jedhamu nama Ameerikaarraa galee biyya jiru. Bataskaanni kun naman qabu Oromoon akka Oromoodhaatti bataskaana kana ala jiraatee uummata Oromoodhaatiin guyyaa guyyaan akkas nu godhanii jee uummata Oromoo boochisaa oolurra bataskaana kanatti duudanii ajandaa bataskaanni qabu fudhatanii jijjiirama achi keessatti fiduu isaan barbaachisaa bataskaanuma guutuutti dhuunfatanii dhimma amantaa ortodoksii Itoophiyaadhaa kana guutuutti akka harka Oromoodhaatti deebi'u godhuudha qabanii kuni fakkeenya warri musliimoota Oromoodhaa fakkeenya isaaniif ta'uu qabanii Haaji Ibraahim Tufaadhaa fi Shaamilii Birootii fi Boshaamilii fi akkasuma Obbo Ahmadiin Jamalii fi Jamaal Aliyyeedhaatii fi namoonni gaa hedduu ani maqaa dhahuu hin danda'u waan kanarratti hojjetanii Dr. Jeelaan waan kanatti hojjetanii osoo boksiidhaan tumamanii maaliif akka nuti Oromoodhaan nuti arsiidha jedhanii Oriyaan kaanis akka nuti Harargee jee Oriyaa kutu kaanis akka nuti Jimma jee Oriyaa kutuuf akkasi dhiibbarra oofanii didanii dhimma mana marii Islaamummaa kan federaala Itoophiyaadhaa laqaaqanii harkaa fudhanii guyyaa har'aan tanaa gaggeessaa jiraachuu isaanii isinii gabaaseetiin ture. Saniif warri amantaa ortodoksii Oromoodhaa tiisii bataskaana kana dheessuu osoo hin tahin
maskaana tawaahidoo qabeenyi inni biyya san keessatti harkaa qabu qabeenya Oromoodhaati waan ta'eef dhuunfatanii lafa Oromoo hangamta kan harkaa qabaa lafa Oromoo Dabuu hangamta kan harkaa baahu beekuun hin danda'amu yoo isaan dhaqanii dhuunfatan malee qabeenyas dhuunfatanii lafa inni qabus hundumaa dhuunfatanii sirna haqaatiin guutuu biyya sanii guutuu hordoftoota amantaa kanaa yoo tajaajilan malee irraa dheessanii maskaanaa fi Oromoo jidduu ta'anii fi booyinii uummata Oromoo boochisuun bu'aa tokkollee fiduudhaaf hin jiraatu jennee kanaan dura dubbannee turre yaadni keenya sun gaa hordoftoota amantaa Ortodoksii kanneen Oromoodhaa ta'an hooggantoota biratti fudhatama argatee maskaana Ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaadhaatti deebi'anii arraan tana walgahii waliin gaggeeffachuun isaanii akka hegeree miidiyaadhaatti dhugatti injifannoo guddaadha. Isaaniillee baga gammaddan baga gammanneen ja'an kana karaan nu baasu itti duudanii laqaaqanii harkaa fuudhanii Oromoo walqixxummaadhaan akka nama bulchu sabaa fi sablammoota biyyattiidhaa kan amantii kana hordofutti illee agarsiisuudhaatu isaanirra jira. Waan nuti jenne san fudhachuu isaanii dhugatti hedduun itti gammada. Gaama gabaasaan dhaggeeffannee walitti deebina. Yaa'iin waliigalaa qulqulluu Sinodoosii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Phaaphaasonni biyya keessaa fi biyya alaarraa dhufan irratti hirmaatan waajjira Paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti taa'amuu eegaleera. Yaa'icha eebbaan kan saaqan Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abbaa Maatiyaas yaa'ichi cimina amantaa abbootii duraanii itti fufsiisuun gahee irraa eegamu bahuu akka qabu ibsaniiru. Yeroon kun yeroo manni amantichaa humna namaa qabu beekumsa wangeelaatiin cimsaa deemuu fi hawaasa of cinaa hiriirsuun haala bulchiinsaa yeroon barbaaduun tajaajiluu qabu ta'uu dubbataniiru. የዕቅበተ ንዋይ፣ የዕቅበተ ሃይማኖት፣ የስልጠናና ትምህርት፣ የገዳማትና የቱሪዝም qabeenya mana amantichaa kunuunsuu, amantaa eeguu, barnootaa fi leenjii, turizimii fi gadaamii, oomishaa fi qabeenya bosonaa, ergama damee faayinaansii fi barnoota wangeelaa hoggansa ammayyaawaa yeroon barbaaduun deeggaramaa hogganuun uummata keenya of cinaa hiriirsuun yeroon itti hojjetamuu qabu ammadha. Kanaafuu kanarratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta'a. Tokkummaa fi nageenya waaraa fiduu keessatti gaheen mana amantaa olaanaa ta'uu ibsuunis ammas manni amantichaa nageenya waaraa buusuu irratti cimee kan hojjetu ta'uu dubbatan. በሀገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን በቤተ ክርስቲያንም እንከን የለሽ አንድነት እንዲረጋገጥ በብርቱ መስራት ይኖርብናል። biyya keenya keessatti nageenyi waaraan akka dhufu mana amantaa keenya keessattis tokkummaa mudoo hin qabne mirkaneessuuf cimnee hojjechuu qabna. Warra mufatanii nurraa fagaatan jaalalaan ofitti haa finnu. Hojii mufaatii fidurraa haa fagaannu. Walqixxummaa fi tokkummaa mana amantaa waloon haa eegnu. Kanaaf qophii guutuu haa goonu. Hojiin keenya guyyaa guyyaa yaaddoo mana amantaa furuu haa ta'u. Kana raawwachuun guddina mana amantichaa fuulduratti tarkaanfachiifna. Imalli mana amantichaa loogii kamirraayyuu bilisa ta'uun tokkummaa mana amantichaa irratti xiyyeeffate ta'uu akka qabus dhaamaniiru. ለጀመርናቸውና ለወደፊትም ለምንጀምራቸው የመልካም አስተዳደር እና የልማት ስራዎች hojiilee bulchiinsa gaarii fi misooma jalqabnee fi gara fuulduraattis hojjannuuf wabiin barbaachisaadha. Wabiin hojii keenyaa ammoo nageenya waaraa biyyaa fi tokkummaa cimaa mana amantaati. Nageenyaa fi tokkummaa hawwinuu fiduu keessatti gaheen mana amantaa olaanaa ta'uun isaa beekamaadha. Kana waan ta'eefis imalli mana amantaa loogii kamirraayyuu bilisa ta'uun tokkummaa biyyaa fi amantaa bu'uureffate ta'uu qaba. Yaa'ichi yaa'ii dhimmoota hawaas dinagdee mana amantichaa irratti bilchinaan mari'achuun murtee rakkoo hiikuu kennuuf aangoo qabu akka ta'ee fi murtoowwan rakkoo mana amantichaa furan kan murteessu ta'as jedhaniiru. Gabaasa OBN hin qophaa'e waliin dhaggeeffanne gabaasa OBN hin qophaa'e kana wabeeffachuudhaan nutis kan isin dhiyeessine guyyaa arraan tana walgahii qabaachuu isaaniitiin wal qabatee tokkummaa maskaana Ortodoksiidhaa akkamitti deebisanii warreen nurraa mufatallee akkamitti karaa nagayaatiin ifitti deebifnaa waan jiru irratti haasawameeti jira. Eega namni lammii Tigreedhaa dhufee maskaana kanarratti hojii maskaanichaa gaggeessuu eega danda'e Oromoon amantaa Ortodoksiidhaa hordofu maskaana kana seenee akka hojii kana gaggeessu wangeelatu hin jenne. Wangeel Oromoodhaa fi maskaana jidduu taa'i akkas nu godhanii nu cunqursanii nu miidhanii afaan keenya dubbachuun dhorkanii jeetu booyi uummata boochisi jaa wangeel hin jiru kana hin jiru Yesuus Kiristoos akkana hin jenne. Yesuus Kiristoos akkana hin jenne.
waan jijjiiruu dandeessu dhaqi laqaaqi harka hankatti jijjiirii jee malee booyyii uummata boochis hin jenne. Saniifuu amma maskaanatti deebitanii waan silaa godhamuu qabu wajjin gootanii achi booda immoo buutii lafa buuti dhagaa lafa guuti malli abbaarra jiraa jette Oromoon. Hangana achi gaa kafaan mani yaaqilu yaadameen Allah yarhamu Adame Ali. Nama aqlee qabuuf haga hunni gahaa jee akkasi. Qophiitti aantuutti nu dabarsaa qophiitti aantuuni Oromiyaa keessatti lola deemaadhaa jiru wal qabatee namoonni miliyoona 1.3 kan buqqa'uudhaaf saaxilamanii jiran ta'uun gabaafameeti jira. Gabaasa kana guutuu dhaggeeffannee walitti deebina. Isa kanaan naannoo Oromiyaatti sababa walitti bu'insaan namoonni buqqa'an miliyoona 1.3 qaqqabee jiraachuu dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa UNICEF fi Central for Development and Capacity Building ibsa baasaniin beeksisan. Walitti bu'insa kanaan naannoo Oromiyaa keessatti miidhaa lubbuu qabeenyaa fi buqqaatiin hammaatee jiraachuu himan. Akka wiirtuun misoomaa fi ijaarsa dandeettii ibsutti walitti bu'insa naannoo Oromiyaa keessatti uumameen namoonni gara miliyoona 1.3 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Gabaasa dhaabbatichi torban lamaan darban baaseen walitti bu'iinsa naannicha keessatti uumameen buqqa'insa lubbuun namaa baduu qabeenyaan manca'uu hojiiwwan misoomaa addaan cituu fi aadaan uummanni waliin jiraachuu akka bal'eessu taasiseera jedhan. Lammiileen naannoo Oromiyaatii buqqa'an miliyoona 1,292,323 keessaa 374,429 gaaddisa keessa kan jiran yoo ta'u 71 kan hafan ammoo hawaasa keessatti faca'anii akka jiran Inistituutichi beeksiseera. Gabaasni Inistituutichaa akka ibsetti haalli Wallagga Bahaa fi Lixaa baay'ee hamaadha jechuun namoonni 859% 66 zoonii 2 qofaarraa buqqa'aniirus jedha. Sababa walitti bu'iinsaa kanaan manneen barnootaa naannichaa 739 tajaajilaa ala ta'uu gabaasichi kan ibse yoo ta'u daa'imman 210 ol mana barumsaa irraa buqqa'aniiru. Barsiisotaa fi ogeeyyiin barnootaa 1117 sababa walitti bu'iinsaan hojii dhabaniiru jedhameera. Kana malees dhaabbileen fayyaa 208 guutummaatti kan barbadaa'an yoo ta'u 788 ammoo gar-tokkoon barbadaa'aniiru jechuun ambulaansiin 10 haa ta'u 45 gubachuu fi 25 tajaajilaa ala ta'us dabaluun gabaasaniiru. Gabaasa kana keessatti wal dhibdeen mootummaa Itoophiyaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo godinaalee lixa Oromiyaa fi naannolee giddu galeessaatti uumame akkasumas haleellaan garee hidhattoota faannoo Amaaraa zoonii Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti raawwatameen gaaga'ama akka fide Inistituutichi ibseera. Gaaga'amni naannichaa kun mootummaa federaalaa fi dhaabbilee gobsenaay irraa gargaarsa hatattamaa akka barbaadu akeekaniiru. Naannichatti ajjechaa fi seera dhablummaan babal'achuu isaa kan agarsiisu gabaasni kun akka ibsutti onkoloolessa bara 2015 keessa haleellaa hidhattoonni zoonii Wallagga Lixaa aanaa Saasiggaa waldaa Mekaana Yesuus keessatti raawwataniin namoonni 14 ajjeefamuu ibseera. Walitti bu'iinsi naannichatti uumame dubartootaa fi daa'imman balaadhaaf saaxiluu eeruun lakkoofsi daa'imman akka tasaa haadhaa fi abbaa isaanii dhaban dabalaa dhufeeras jedhaniiru. Akkasumas dubartoonni abbaan warraa isaanii irraa du'e irratti saamicha gudeeddii fi miidhaan qaamaa akka raawwatamu dubbataniiru. Haaluma wal fakkaatuun gabaasa waggaa lammataa mirga namummaa namoota biyya keessaa buqqa'anii irratti xiyyeeffate keessatti koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa buqqa'insa Itoophiyaa keessaa 80% walitti bu'iinsa hokkoraa irraa kan ka'e ta'uu beeksiseera. Koomishinichi gareewwanii fi namoota dhuunfaa jiraattota bakka jireenyaa isaanii irraa buqqaasan, lubbuu namaa balleessan, qabeenya barbadeessan, miidhaa qaamaa geessisan seeraan itti gaafatamuuf tarkaanfii gahaa hin fudhanne, itti gaafatamummaa olaantummaa seeraa fi buqqaatonni mirga haqaa argachuu dhorku jechuun balaaleffataniiru. Kana malees sirna galmee fi sanada argachuu buqqaatotaa irratti ammallee qaawwii akka jiru eeruun kunis deeggarsa buqqaatotaaf gochuu irratti dhiibbaa hamaa geessiseera jechuun dubbatan. Gama biraatiin maatiin tokko ol kan fasii gaaddisa meetira 4 fi meetira 4 qabu keessatti waliin jiraachuun dubartootaa fi daa'imman balaaf saaxiluu isaatiin yaaddoo akka qabu ibseera. Akkasumas hanga guutummaatti hojiirra oolutti nyaata, bishaan, bakka jireenyaa, tajaajila yaalaa fi fayyaa, qulqullina barnootaa fi tajaajila hawaasummaa barbaachisoo biroo dabalatee deeggarsa namoomaan gahaa ta'e akka kennamu gaafataniiru.
gabaasa Oromiyaa 11 qophaa'ee waliin dhaggeeffannee jira. Gabaasa kanaanii namni miliyoona 1.3 Oromiyaa keessatti buqqa'ee jiraachuu isa kanaatitu gabaafamee jira. Kun egaa dhugatti lakkoofsa guddaadha. Kanaan wal qabatee barattoonni hedduunii fi akkasuma manneen barnoota hedduunis barbaadamanii jiraachuun gabaafamee jira. Kanaaf jennagaa waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan dhimma kanarratti araara buusanii uummanni keenya akka nagayaan bobbahee galu godhuun barbaachisaadha. Wanni jennuuf isa kana maaliif mootummaan abbaan amma aangoo harka qabu dhimma kanarratti karaa nagayaa dhufuu akka qabu isa kana dhaabna jechuudha. Gabaasa amma dhaggeeffanna kana egaa Oromiyaa 11 waabeeffachuudhaani. Isin biraan geenye egaa daawwattoota keenya malee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Qophii keenya kana qophii taanutti dabruudhaan qubeen afaan Oromoodha. Oromiyaa keessatti akkamitti barraawaa jira. Gaazexeessaa Mahamad Siraaj kanarratti waan hin qabu. Dhaggeeffannee walitti deebina. Caayaa afaanii keessatti waan xiqqaa guddaan dhalaa dhiiraan mukaa citaan akkam jirtaniin isiniin ja'a kan daawwachuu jirtan qophii qubeetiin Mahamad Siraajii ogeessii kaameeraa fi suursagaa Maayaa Usmaanii qophii qubee egaa taarraa eegalleetti jirra. Qophii qubee keessatti egaa waan adda addaa irra hedduu egaa wanni nuti kaasnu waa'ee qubeeti. Dogongora qubee bakka adda addaa jiru. Dogongorri jiru maalii wanni katabuuf yaadanuu maalii waan jiru kaafneeti isiniif dhiyeessuu jirra jechuudha. Jidduudhaan ammoo qophii biraa keessatti kan karoorfanne qophii caayaa afaanii keessatti waan karoorfanne jidduun isin yaadachiifnaa jechuudha. San maaliif fakkeenyaaf akkaataa afaan biraarraa gara afaan Oromootti itti hiikan harka caalu gaa wanni rakkoo ta'e afaan kanarratti afaan Amaaraarraa gara afaan Oromootti waan hiikameetu hedduu rakkoo ta'e jechuudha. Afaan biraa yaaduudhaan amma hayyoonni afaanii hedduun isaanii afaan biraarratti hirkataniiti kaisaan yaadanii kan inni isin jee jechuudha. Waan hawaasa keessa jiru baasuurra waan bakka biraa jiru hawaasatti fiduurratti kaisaan fuulleeffatanii. Santu rakkoo ta'u jira jechuudha afaan kanarratti. Saniif waan akkasii sirreessaa yoo kan hin deemne ta'e afaan kuni afaan biraatuma irratti hirkatee deemaa jechuudha. Namni sammuudhaanii yaadu afaan biraa ta'eeti ka dubbatu afaan Oromootiin tahaa jechuudha. Barnoota keessallee wanni akkanaa kun amma kitaabban keessattis wanni akkanaa nima mul'ata. Haasawwan qofa osoo hin taane wannummaan bu'urri rakkoo tanaatu gara kitaaba seenutti jira jechuudha. Duraan amma haasawumarraa yeroo haasawan afaan biraatiin yaada. Ogguu yaadan afaan biraatiin yaada ogguu dubbatan ammoo afaan Oromootiin dubbachuu waan akkanaatu mul'ata. Rakkoon sangaa amma gara kitaabatti ogguu seente barataan jalumarraa ogguu ol ka'u waan akkasiitiin guddachaa deemaa jechuudha. Waan akkam fa'aa jira amma kiiloomeetira kan amma kiiloomeetira meeqa jenna afaan Oromootiin malee meeqa kiiloomeetira hin jennu hin jiru seerluga afaan Oromoo keessa wanni akkanaa kuni. Garuu waan gara akkasitti waan deemutti jiru fakkaataa jechuudha. Barsiisaan amma waan akka fiiziksii fi herregaa kun maal jeetti barsiisa 9 kiiloomeetira 10 kiiloomeetira jedha. Kiiloomeetira 10 jenna malee afaan Oromootiin 10 kiiloomeetira wanni jedhamu hin jiru jechuudha. 90% jedha. Parsantii 90. Parsantii meeqa jenna malee osoo duraan meeqa parsantii hajuutee afaan Oromoo 9% yoo jenne rakkoo hin qabu jechuudha. Afaan Amaaraatiin sent % ነው wajaan kun maal ta'a afaan Oromootiin meeqaan kun gara afaan Oromootiin dhumarra dhufaa jechuudha. Parsantii meeqa waan akkanaatu jira. Kun egaa qophii qubee keessatti osoo hin taane qophii biraa keessatti yaadamee karoora gara fuulduraati. Bal'inaan seennu ta'a garuu qophii qubee keessattis yeroo garii waan akkanaa numa kaafna. Kanaaf har'aatti deebina jechuudha. Hayyoota afaan Oromoo kan inni irra deddeebisee kaasuu fi warri amma afaan baranne jiru. Quuqama hedduu irratti narkoan gama kiyyaan jechuudha. Afaan hojii wal qabate gara afaan biraa irratti hirkataniiti waan gara afaan biraa jiru kanatti fiduu jiran. Inumaa wanni inni arku jiru maali? Quuqamni keessa mul'atu inumaa warra gara miidiyaa jiru kanarratti quuqama arku jira. Quuqama afaan Oromoo wanni akkanaa kun dogongora afaan Oromootiin akkana hin je'amu afaan Oromootiin akkana ittiin dubbatamu jee waan akkasii amma akka fakkeenyaatti namoota muraasa kaasuun hin danda'a. Rabbi rahmataa godhuuf warra akka Ibrahim Haji Alii fa'a. Gaazexeessaa Abbabaa Guutamaa fa'a Abdul Jaliil Hamid fa'a yeroo quuqamanii waan kana dubbatan ni argaa jechuudha. Hedduu itti dhagaamee wanni akkana kun akkam akkana ta'a. Inumaa gara boodaa kanatti waan hifatanuu dhiisanuu na fakkaata gaa
Abbabaa Guutamaa TV Itoophiyaa irraa eegalee waan akkana kanarratti hedduminaan warra dalagaa ture. Inumaa anaafuu warra ka'umsatee jeetii yaadawwan kana akkaan itti gallaalee wanni kun akkamiin bakka kanatti afaan Oromoo akkamitti dubbatama jee akka yaadu kan godhe jechuudha. Inumaa maali wanni jalqaba kan inni irraanfanne waa'ee walgahiiti. Walgahii gaggeessan kajoo takka jechuudha. Amma walgahiin ta'an malee akkamiin gaggeessanii walgahii ta'an jaan ha gaggeessan nama buudeemu gaggeessita malee walgahii eessa abbaasiitti gaggeessita walgahiin teessa bakkuma teessutti teessee hogguu fitte addaan galta malee walgahii garam gaggeessitaa tayyattuurraahi waan akkanaa tanaa hogguun dhagahuun waan afaan Oromoo kana sa'ida akkanatti afaan Oromoo balleessu jirra afaan Oromoo sila afaan biraatti yaadateedha afaan Oromoo kana dubbachuu jirra tayyattuuta kana keessa dhufte waan san irraa ka'eetiin akkasitti yaadu eegale. Kanaaf heddumminaanii warri waan kana quuqamee akkasitti kun dogongora kanaatu sirriidha. Afaan Oromoo hawaasa keessa jiru kana afaan Oromoo nuti haasofnu kun kan miidiyaa irra dabru kun uummata nama afaan Amaaraa beeku malee hin galu jaanii akkasii warra dubbatu warra miidiyaa irra hojjetu kanaan harka jechuudha. Harka caalu warrummaan balleessu jirus warra miidiyaati jechuudha. Miidiyaan nama hedduu bira yeroo takkatti waan gahuufi dogongorri asii ba'u kun hawaasa keessa faca'eeti akkasitti dogongorsiisa waan ta'eef kanummaan akkasii qoqama qabuusi warrumaa gaazexeessitoota jennuuni warra miidiyaa keessa hojjechaa ture jechuudha. Amma qophii qubee teenya gaataa irraa eegalee jira dogongorri irraa kan durarratti ilaallu gara magaalaa Baabbilee deemneeti. Magaalaa Baabbilee keessa barreeffamni jiru kuni kanaa jechuudha. Wanni jechuuf yaadame maali? Faayila gabaasa guyyaa guyyaa akkasittu yaadame katabame garuu maal ja'a? Faayilaa gabasaa guyya gayya amma gayyaan tun afaan Oromoo keessa hin jirtu yoo gayyaa faa jenne malee hin jiru afaan Oromoo keessa gayyaa kana hin dhageenyaan yoo bakka biraatitti warri beektan jiraate natti himtanii guyya gayyaa kana hin beekne jechuudha. Hiikumaa hin qabu jechuu guutumaa guututti garuu wanni isaa yaadan maal jechuu akka ta'e namaaf gala akkanumatti faayila gabaasa guyya guyyaa jechuu fadhaniiti. Bara jechuuf yaadan kan ammoo maal jaa baraa jaa. Kuni harta kaan baradhaa jechuu ta'uu mala. Garuu lakkoofsaa duuba jira jechuun bara 2000 waan jirutu duuba jira. Bara jechuun yaadaniiti isaan garuu katabanii baraa jira. Kan itti aanu ammoo magaalaa Baatuuti. Magaalaa Baatuu keessatti kan barreeffame kun ammoo kan isaan katabu yaadanii mana kadhannaa jechuudha. Kan yaadanii kan katabame ammoo mana kadhannaa jira. Baaptistii fiixee haraa jechuudhaaf yaadani kun ammoo jalaati kan isaan kataban ammoo maal ja'a kan duraa hin dubbisuu gaan dheeggoo lamaatu gara dhumaatti walitti aanee jira waan ta'eef san bira dabreetiin fiixee haraa jechuudhaaf maal ja'anii katabani fixxee harra ja'a fixxee harraa hogguu dalagaa tana fixxee mana harraa akka jechuuti garuu wanni isaan yaadanii waa'ee haraa dubbachuu jiran fiixee haraa sanii fixxee harra ja'anii kataban garuu. Waan biraa dhaamsa biraa dabarsanii jechuudha. Dhaamsi isaan dabarsuu yaadan kan biraa ta'eeti kan dabarsan ammoo kan biraati. Waa waliif faallaati jechuudha. Amma gara jiddugala Oromiyaa kanatti dhufneeti magaalaa Buraayyuu deemna. Shaggar Sitii keessa maaltu jira? Kanaa jira jechuudha. Shaggar Sitii keessa jiru kuni wanti jechuu yaadame mana gurgurtaa ampoolii Marwaan jechuudha isaan yaadanii. Kan kataban ammoo kan agartan kuni mannaa gurgurtaa ampoolii jedhamee katabamee jira. Mannaan tuni afaan Oromoo keessatti waan biraati. Isaan kan yaadan mana. Bishooftuudha inni jechuudha amma. Kan bishooftuu kuni wanni katabuuf yaadanii hojii daawwitii fi fireemii waliigalaa hikmaa akkasuma fi maatii isii jechuudha kan yaadanii. Yookaan hikmaa hojii daawwitii fi fireemii waliigalaa jechuu dandeenya. Kataban ammoo maal jetti hojii waliigalaa daawwit fi fireem hikimaa fi maatii isaan amma afaan biraa waan ta'u jirutti isin hin fakkaanne afaan biraatiin garuu afaan Oromoo kana kadura katabuu yaadan san kan hin dura dubbadhisanii kataban ammoo kana jechuudha afaan biraa fakkaatu kana xiqqoo akka afaan Walaayittaatu na fakkaate waan. Amma barreeffama itti aanu kan ammoo ka Facebook irraa argame jechuudha. Ka jechuuf yaadan maali? Ayyootoo si caala hundumaa deesseetoo jechuudha. Namni kun ka yaadee jechuudha. Ka kataban ammoo maal jedha?
aayoo too sii caalaa hundumaa desse too yaa oniiti afaan biraatumaa jenneetti bira dabarraa garuu gaayaan isaan waleetuma jira. Kun ammoo bakka irraa argame hin beekamu bakki isaati bakka isaa hin beeku wanni yaadanii hoolaa ni qalla jechuudha wanni isaan yaadan. Wanni kataban ammoo maal jaa ollaa ni qalla jaa kun balaa uqa ollaa ka qalu kun nama sodaachisaa jechuudha. Kanaafi yaadimee gammoo waan kana hoolaa fi ollaa maaltu wali fide hoolaa fi kun guutumatti amma hiika sirrii qabaa jechuudha. Ollaa ni qalla jaa ammoo ollaan bakka san jiru bakka sanii fagaachuu qabaa jechuudha. Amma waan kun dhaamsa akkasii dabarsu jira waan ta'eef. Yoo hoolaallee ka ta'u ta'e nagayaa hoolaa jee yoo ibse hoolaa qalan jettee idaa yoo olla qalla jee immoo namni kun amma barreeffama achi jira jiru yoo kan hin beekne ta'e afaan achi jala jiru yoo kan hin beekne ta'e dirqama bakka sanii fagaachuu qabaa jechuudha. Balaa itti dhufuu deema. Kanaas bakki isaa hin beekamu barreeffamni kun gaa dheeraadha. Ka jidduurra jiru guutumaa guututti afaan biraati waan ta'eef garuu qubeen barreessanii qubuma afaan Oromooti isaan afaan Oromootiin katabuu yaadanii jechoonni achi keessa jiran jecha afaan Amaaraa waan ta'eef Oromaan utaalaa ka durarra jiruu fi ka boodaatiin isin daawwachiisa jechuudha. Ka durarra jiru wanni katabuu yaadan maali? Ayyaana kana sababeeffachuudhaan gatii nyaataa sirreessinee jira jechuudha. Gabaabatti yaadni isaanii. Ka isaan kataban ammoo maal jedha? Ayyaana kana sababeeffachuun gatii nyaataa sirreessinee jira. Akkana jaa wanni katabame. Ka beeku gaa kan qubee beeku waan kana hogguu arku beekuu ni danda'a jechuudha. Gabbu'ee ammas maal jaa nyaata jechuudhaaf nyaatta jaa. Silaa nyaatanii nyaattallee jee dhaamsa tokko dabarsee jira nyaatta nyaatachi jala jiru san agarsiisuu fi gubbaarratti maal jaa nyaatta jaa. Gara gadii deemnaa jechuudha amma. Dhumarratti afaan Oromoo dhumarra jiru kuni galatoomaa warri dhuftanii fayyadamtan jaa. Kana hoggumaan galatoomaa jee dubbisuuni waa shakke. Akka waan shakkisan taate dubbiini maal jaa galatoomaa warri dhuftanii fayyadamtan jaa. Amma jarri kun gaa dhufee waan fayyadaminatti hin fakkaatu ani kafalanii fayyadamanii bilaashitti nyaatan waan ta'eef jechuudha. Warri mana sanii maal jeen ammoo warri dhuftanii fayyadamtan galatoomaa ijaaniin. Amma namma mana nyaataa kee dhufee nyaatee deemuun aboo waan dhufteef galatoomii gujjettu maal jechuudha. Kanaaf afaan kuni sadarkaa kanarra jira. Dantumarraa dhabaniiti qubee kan akkana godhan malee gaa amma namni qubee hin beekne ganda san keessa dhabameeti miti jechuudha. Warri nyaatee bahu kunis qubee kana habee qocha keessaa waan dhabamu bar. Garuu kana hunda osuma arkuuti baga dhuufte osoo jo'aniini calma jeetti bira dabraaya. Kanaaf rakkoo tana eenyutu fura jechuudha namu abbaa itti ta'ee furuu qaba. Silaa gaawwan kanarra akka dalagu waajjira aadaa fi tuurizimiiti bakka hundatti waajjira aadaa fi tuurizimii hangamta akka dalagu jira yoo jennee ilaalle gaasaan rabbumaatu beeka. Kana gaahii qophii qubee taarraa tanumaan xumureetiin jira. Qophii qubee tan biraatiin hanga walitti deemnutti nagayaan jiraadhaan isiniin ja'a horaa bulaa Gulaalaan Suursagaa Maaya Osmaanii ani Mahammad Siraaj. Gaazexeessaa Mahammad Siraajin hedduu galatoomii jennaani gaazexeessaa Mahammad Siraaj dhiheenya miidiyaa Amal group jedhamu hundeessee achirratti hojjechaa jira. Achirraa gaa kun akka isin argaa jirtan kanatti torbaaniin qophii qubee afaan Oromoo irratti xiyyeeffatu torbaaniin nu biratti nuun gahaadhaatii jira. Nuus gaa fuula feesbuuka isaa waabeeffachuudhaan qophii kana isiniin gahaadhaa jirra. Fuula feesbuuka isaatii fi yuutuuba Amal Media Group jedhu deemtanii subscribe godhuuf hin dagatinaa. Maaliif namni hojii cimaa akkanaa hojjetu hojii silaa waajjirri mootummaadhaa hojjetu inni kophaa isaatti hojjechaa jira. Maaliif afaan Oromoodhaa kana hedduu sirreessee kanaan mormii cimaa namoota hedduudhaa waliin illee seenee ture. Kana irratti immoo ejjennoon isaa cimaa waan ta'eef dhugatti dogoggora afaan Oromoodhaa keessa jiran Mahammad Siraaj sirreessaadhaa namatti himaadhaa deemuudhaan ni argama. Amma maaliif waajjiraalee mootummaa hedduu keessatti hooggantoonni waajjiraatiif hojjettoonni waajjiraa suniitu afaan Oromoo dogoggoranii katabuu barreessuu qaanfachaa dhufaati jiran. Maaliif
yoo barreessine waraqaan kun harka namaa buutee namni suuraa kaasee Maamad Siraajii ergaa Maamad Siraajii boruu nutti hin gabbaa jedhanii afaan Oromoodhaa akka sirreessaa dhufuudhaatiitu deemaa jira jechuudha. Saniif egaa shoorri inni gumaachaa jiru dhugatti shoora guddaadha. Fuula yuutuuba Amal Media Group jedhu deemtanii subscribe godhuu hin dagatinaa. Nutis gaa kanumaan takka lama jennee gara dhuma qophii teenyaa dhufnee qophii kana qopheessee qindeessee kan isin biraan gahana gammadaa suuteedhaati. Qophii akkanaatiin hamma walitti deebinutti nagaatti.